الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة wanni eegana agattaniitin yaadachiisa waliif goona. Rabbiin yaadachiisa go'iifi jedhe mu'mintoota teessanii, mu'mintoota yaadachiisa go'iifi jedhe. Yoo eegana agattaniitin uf dagatanii akka uf beekan yaadachiifni barbaachisaa. Nama beeku yaadachiisi jedhe akka agattaniitin ka uf dagatellee yaadachiisu'aaf. Wanni eegana agattanii yaadachiisan qur'aanumaa fi hadiisa rasuula rabbiiti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Wanni eegana agattaniitiin qur'aana fi hadiisa gahu hin jiru obboleeyyan keenya ka islaamaa. Rabbiin warra itti dalagu rabbii nu haa taasisu. Qur'aanni agattaniitiin wanni eegana agattanii yoo dubbatan ruuhii namaa yaasu, eegana qalbii namaa akka tokko tokko godhu qur'aana rabbiiti, jecha rabbiiti, kalaama rabbii. Kalaamni rabbii agattanii sifa rabbiiti. Sifni rabbii wanni itti wassafamtu hin qabdu. Maktuumuun fi qalbihi maktuumuun fi quluubihi fi ummatin salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Jecha eeganaa mi'aaha ka eeganaa agattaniiti ruuhiin namaa qalbiin namaa akka tokko taatu, sodaa wayii uf keessatti dhageettu yoo eeganaa agattanii qur'aana fi hadiisa rasuula rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi namatti. Wanni agattanii walaa akmal walaa ajmal. Wanni eeganaa agattaniiti haga agattanii daandii qur'aana rabbiiti hadiisa rasuula rabbii tokko bareedu. Wanni eeganaa kitaabban guutuun, wanni eeganaa agattanii addunyaa tana guutuu keessa wanni qur'aana rabbii tokkoon agattaniitiin kitaaba rabbii gaa tokkoon isaatu hin jiru. Qur'aana rabbii ka eeganaa agattanii akka rabbi biraa bu'e hin jiru. Kitaabban addunyaa tana guutuu iyyan qur'aana malee hin jiru. Guutuun laaqamee uume amman ta'e yeroo kana fa'aa keessatti, zamana kana keessatti jechuudha obboleeyyan keenya ka islaamaa. Namni guutuun ni dhagaha. Hedduun namaa dhagaha. Daawwan karaa sooshaal miidiyaati garaagaraatiin godhamaa jira. Itti dalaguutu dadhabame, itti hojjechuutu dadhabame. Ka qara'ee fi ka dhaga'ellee jedha malee gizee agartan itti dalaguutu dadhabame. Rabbiin warra itti dalagu rabbi nu haa taasisu. Warra itti dalagu rabbi nu haa taasisu. Agattaniitiin wanni ati awwala irraa gaafatamtu umurii tee tana irraa gaafatamtu guyyaa boru maalitti fixxe, maalitti dabarsite, khayrii yad dabarsite moo karaa kamitti dabarsite iyyaa gaafatama guyyaa boru. Umurii teenya tana akka iyyaa gaafatamnu akka beeknu, akka eeganaa agattanii guyyaa asii yaa deemne irraa gaafatamnu maalitti fixne, yeroo teenya maaliif qisaasessine, yeroo teenya maaliif hidhe kana agattaniitiin iyyaa gaafatamanii. Namni uf laaluu qaba. An dargaggeessa turee tooba'a wanni akkasii agasuu eeguu hin beekamu. Nama jaarsati ka jaarsaa haa toobatu malee an dargaggeessa umrii yeroo qaba. Yeroon waa itti saamatan, yeroon waa itti dargaggummaa kana obboleeyyan keenya ka islaamaa nu cufaayyuu walla walirraa waa dhaga'ee itti dalagu rabbi nu haa taasisu. Isin cufa keessan rabbi isin haa milkeessu. Waan isin yaaddan rabbiin isiniif haa guutuu isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan rabbi walitti nu haa deddeebisu.